Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastootota hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas warroonni viidiyoo kee laayikii sheerii koomentii gosaa jirtan hundi keessanuu dhugumaan dhugaatti eebbifama waaqayyoo isin haa eebbisu isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas video biraatiin walitti deebinee dhufnee jirra. Dhugaa baay'ee tokko namatti tolu. Ani video isaaniitti illee hiifinne ani garuu akkanumatti obboleewwan koo kana video suuraa isaanii irratti haasa'uu barbaade baay'ee tokko namatti tolu dhugaa waaqayyoo. Namni wal jaalatu fageenya irraa illee yeroo sarge akkamitti gammada dhugaa waaqayyoo baay'ee tasna jedhanii dhugaa rabbii waaqayyoo jaalala keessan kana jaalala gammachuu jaalala addaa isiniif haa godhu jecha. Ani yeroo baay'ee YouTube obboleewwan kootiitti irratti yeroo baay'ee nan arga garuu akkanatti illee video wannu jedhee irratti hin jenne garuu yeroo inni ilaalu baay'ee tokko dasna jedhee obboleetti koo baga gammaddee akkasuma obboleessi keenyas maaliif jaalala jechuun yeroo baay'ee yeroo tokko namoonni baay'ee qalliitti fakkaata jechuudha. Garuu karaa dheeraa kanarraa gaafa walitti siiqanii ol bira ga'anii akkatti das nama jedhu obboleewwan koo jaalalli keessan jaalala addaa jaalala gammachuu jaalala dasitaa isiniif haa ta'u baay'ee namatti toltu ijaa qalbiirraa nuuf hafaayii waaqayyo akkanumatti immoo jaalala keessan kana jaalala dastaa jaalala gammachuu isiniif haa godhu isiniin jechuu jaaladha dhugaa baay'ee tokko namatti toltu baay'ee walirraa toltu baay'ee walirraa bareeddu ijaa qalbiirraa nuuf hafaayii obboleettii keenya laatis immoo dhugaa baay'ee namatti toltaa ani baay'ee dasna jedha jechuudha gizee baay'ee yeroo si argullee ani baay'ee dasna jedha jechuudha. Akkasumas immoo obboleessa keenyaatillee dhugaa obboleettii keenyaa kana wajjiniin waaqayyo umurii dheeraa isin dheeressu nuuf jiraadhaa. Sa'aatiin itti annu jedhutti ani bakka silaalu obboleettii koo viidiyoo kee ilaaluuf baay'ee dasna jedhe jechuudha yeroo kofaltu yeroo tadassattu namoonni baay'ee ni cannaqamu ati garuu kolfaan dassitaadha yeroo gizee kee dabarsitu baay'ee tokko natti tolta jechuudha. Gammachuu kee ammallee waaqayyo akkanumatti fiixa siif haa baasu. Hamaa sirraa haa qabu waaqayyo yaadaaf muraara kee galmaasiif haa ga'u siin jennee jirraa jajjabaadhu jajjabeetoo waaqayyo si haa jajjabeessu siin jechuu jaalanna obboleettii keenya. Akkasuma immoo baga milkooftee baga dassi jedhee hiriyaa keetiin akkanatti ol bira dhuftanii waliin jireenya of hafuudhaafis yaaduu keessaniif baay'ee das nama jettu isiniin jennaa. Waaqayyo jahamaa sinirraa haa qabu umurii dheeraa nuuf jiraadhaa isiniin jennaa. Akkasumas immoo haga viidiyoo biraatiin walitti deebinee dhufnutti turtii gaarii baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja isiniin jechuu jaaladha. Viidiyoo kana laayikii sheerii koomentii gochuu hin dagatinaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti immoo turtii gaarii baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Viidiyoo kana laayikii sheerii koomentii godhaa isiniin jedha obboleettii keenya dhugaa akkanumatti waaqayyo bara keessiif haa dheeressuu jireenya gaarii jireenya dastaa jireenya gammachuu siif haa taasisu isiin jenna. Akkasuma immoo hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastuutuuf taatan viidiyoo kana laayikii sheerii koomentii gochuu hin dagatinaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja isiniin jechuu jaaladha. Nagaarra naa tura nagaarra naaf oola waaqayyo hunda keenya wajjin haa ta'u nagaan naa tura.